Oromiyaa Miidiyaa Neetwork eebuu miidiyaa walabaa uummata Oromoo guutuuf yaalii gama hundaan taasisaa turetti of kaleeraa baga gammaddan baga gamman. Gaaffii mirgaa dhugoomsuuf dhamaatiin gama hundaan taasifamaa ture akka laayyootti kan ilaalamu miti. Bu'urri of kaltii keenyaa karaa dhugaa waan qabanneef eeyyeen miidiyaa walabaa akkanaa qabaachuun mirga uummataati mirga sarbamee jiru. Dhugaa uummata keenyaa qabannee odeeffannoo dhugaa fi madaalawaa akkasumas barsiisaaf bashannansiisaa ta'an isin biraan ga'uuf qophii keenya xumurree jirra ammas baga gammaddan. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhimmoota hawaasaa, siyaasa, dinagdee fi odeeffannoo waayitawaa ta'an kallattiin televiziyoonii, raadiyoo fi marsaalee intarneetiin uummata keenya biyya keessaaf hambaa jiraniif tamsaasuudhaaf dhaabbata walabaa kan seeraan biyya Ameerikaa keessatti hundeeffamedha. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan uummataati uummataan hundeeffame uummatas tajaajila. Qophiileen keenyas afaan Oromoo, afaan Amaaraatii fi afaan Ingiliziin isin biraan geenya. Tajaajilli dhaabbata keenyaa kan gidduu galeeffatee ogummaa gaazexeessummaadha. Yoomiyyuu taanaan ilaalcha siyaasaa, gosaaf amantii kamiifuu hin loogu. Galmi keenya guddaan uummata sagalee hin qabneef sagalee ta'udha. Egaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hundeeffameera. Jiraachuuf ammoo hirmaannaa lammii Oromoo fi firoottan Oromoo mara gaafata. Waliigalan, alaagalan akkuma jedhamu miidiyaa sabaa kana utubuun walitti dhufeenya saba keenyaa gaafata. Kanaaf unka miseensummaa guutuunis ta'ee karaa biraatiin gumaachuu akka dandeessan akkasumas yoo baruu barbaaddan marsaa intarneetii keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwork daawwadhaa. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Fani makumokati isinara sabate isinara somni kenan Yesu somni nampai Yesu isinara sabate isinara iyam sabakotuna punta garara ochi makokutu duka mokati se anima bukharara anima bukharara anima bukharara anima bukharara kanani yarotik bolole ana konya patakale tone diga podime Sadoda bitane kanani yarotik bolole ana konya patakale tone diga podime albulu sadoda bitane ule alagatin ana la pejamse ana la pejamse jodi kulikim sassase Lekin sassase Jirenyam fedhu Kani nufase Jirenyam fedhu Kani nufase Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashama harka fuune. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti artiist jaalatamaa fi kabajamaa kan ta'e Artist Adnan Muhammad qabannee isiniif dhiyaanneerra. Adnan Muhammadis yeroo ammaan tanaa naannoo North Americaatti hojiidhaaf argama. Adnan waamicha keenya kabajee dhufuu keetiif galatoomi isin jenna. Isinis kabajaan asirratti naamtanii naaf fayyuu keessanii hedduu isin godhatti faddaa.
Tole egaa Adnaan akkuma beekamutti maqaan kee Oromoota keessatti hedduu beekamaadha. Hedduu jaalatamalidha hojiin ta'e hojiin hojjettus. Listootas artiistootas hedduu gargaarta kana hundaaf galata guddaa qabda. Egaa akkuma beekamutti Adnaan wallisaa qofa osoo hin ta'in ni barreessalleedha. Muuziqaallee kompoos godha. Waa hedduu irratti hojjeta jechuudha. Mee Adnaan ati maaltu dura karaa wallee kanatti si galche? Gaariidha kun garaa walleetti galuu kan hin danda'e akkuma nama tokkootti namni tokko kannaa waaqni waaqayyoon isaaf laate qabaatee otoo jiru san dura mana barumsaatiin ni seeqa ture mana barumsaa irraa kaaseen akkasumatti gaarsan keessaan dabree as ga'e jechuudha. Egaa namni hundi yeroo hunda waan tokko gaa godhu nama if duratti ilaala. Ati eenyu laalteeti? Garuu ani abaluuti fakkiin haatee namaan hin jiru jiru namootaan gartee gaafsan booda dinqisiifadhu yoo ta'e malee abalu waan jiru kun maatuma keenya keessa waan jirudha waa'ee sirbaa kun. Gaariidha akka gaariitti deebistee maqaa yaamuun barbaanne kun waan gaariidha. Mee duraati wallisuma danda'uu keetu sagalee qabaachuu keetu akkamitti beekte? Sagalee qabaachuu jagaa beekuu kan hin danda'u mana barumsaa gaafa jiru amantaan ayyaana walaa dulqarii yaani beekte. Achirratti amatarratti anaatu wallisaa yeroo hunda waan kanarratti ana yaamne akka gartee ijoollee hunda wali qabee daleessisu akka waan na godhaniif sanumarraa ka'ee anis akkaan wallisuu danda'u akkaan sirbuu danda'u achumarraan ka'ee kana fakkaata guutumatti. Sirbi mee ati dura wallistee jechuun gaafuma guyyaa maatii ka jedha ka mana barumsaa kan achitti sirbi ati dura wallistee itti namni harka sii dha'e sirba kamiin? Gaafa sanii fi amma yoo walitti fiddee sinii kubachuusu mala wanni kuni sirba gitaaniidhaaf osoo kana gaafachuu watteellee gaariidha. Kootu yaa jaalallee himimaan jaalalaa narra yaa'e dhume sambuusaa jaanni matbashaa godhanii faajaatte keessatti walaloon kanuma gaazexaa caalaan bakka kanuufan. Egaa soomana baastee jechuudha. Egaa sambuusaan keessa jiraate gaafa soomanaati jechuudha. Shawala moo? Shawala okay. Tole gaariidha. Isa booda sadarkaa amma jirtu kana gahuudhaaf gaa hawwisoo adda addaa keessa turte. Hawwisoo kam keessa fa'aa turte meeti? Osoo bakka guddattee bakka kophaa amma jirtu kana hin gahin. San dura ifaa kana ta'e boodan hawwisoo baandii caffee gadaa keessa ture. Baandii caffee gadaa keessatti shubbisaadhaan ture. Sirbootuma tokko tokkoon sirba gaaddisaa Abdullahi faa. Isaan sirba tokko tokkoon sirba Kadir Seeffaa wajjin dalagaa ture. Adama Ruufaa wajjin Kadir Seeffaa wajjin hunda taanee halluu daawwee faa.
achirraa achitti eegalee sochiidhaa fi sirba tokko tokko kan sirboota eegaleetti sanboota kanneen finfinnee dhufee akkaan kaaseta baasu hojii akkaan darbuu danda'u kaaseta baaftee artistii ta'uu akkaan danda'u abdii qopheedha. Amma lubbuun gurguramu taa'uu fi isaatu akkaan sirbi godhe. Bakka sila itti turte sanirraa dhugaa dhagaa haalli hawwisoo caffee gadaa yeroo san keessa turee fi booda waan uumame egaa nama beeka. Akkamitti Finfinneetti galuu dandeessa? Finfinneetti akkuma akkaan itti galuu danda'an yeroo san umriinis xiqqatu wannidha. Akkasitti addaan faffacaalee seeruma jiruutu sirna jiruutu addaan faffacaasee kaan gara Jabuutii kaanis gara addaatti addaan faffacaalee anis carraa argatee gara warraatti galee warra waan galus achi taa'uun naan taane haalli jiru san booda gara Finfinneetti na erga. Mee ati wanni hawwisoo caffee gadaa keessatti waan akkaan ati yaadattu waan yeroo hunda gartee mataa si dhukkubsu gartee jechuun waan hedduu yaadannoo guddaa siif ta'u maal hawwisoo caffee gadaa keessaa wanni amma si keessatti hafe maaliin? Guutumatti wanni na keessaa bahee hin jiru. Waa'ee hawwisoo caffee gadaa guutumatti na keessa jiru. Tokko tokko jettanii yoo na gaafatan malee wanni na keessaa bahee hin jiru guutumatti na keessa jira. Waa'ee hawwisoo caffee gadaa, seeraan hawwisoo caffee gadaa, kaayyoon hawwisoo caffee gadaa, dalagaan hawwisoo caffee gadaa, adeemsi hawwisoo caffee gadaa. Jechuun faffaca'iinsa amma uumame san irratti yeroo akkasitti adda facaatan san kan sila galii tokkoof dhaabbattanii haalli gartee uumame sun guyyaa adda isin facaase san maaltu sitti dhaga'ame? Yeroo san wanni namatti dhaga'amu kan namuutu waan hedduutu namatti dhaga'ama. Addaan faca'uun hedduu nama gaddisiisa. Nu qofaa miti addaan faca'e seera jiruutu addaan nu faffacaase. Yeroo sanaan kanatti dhaga'ame gama tijaan kanatti dhaga'ame kilaashii tokkochaan qabu dhiisee achi dhibeenyatti jira. Galuutu nara turu kan waan jaaladhu jechuudha. Warra hawwisoo caffee gadaa keessaa namoonni egaa waan dhaabbataniif saniif wareegamanis hedduu jira. Isaan keessaa mee amma namni silaa dhugaadha hundinuu jaalawwani garuu namni ati keessaa hedduu gartee sitti dhagahame tokko eenyu yoo jiraate? Boonsisuun hawwisoo caffee gadaa ajajaa keenya fa'aa ture. Itti gaafatamaa keenyaa boonsisoo hedduu dhagaa warreen akkanaa kan eessaa akka galee hangamaan tanaa nuti hin beekne jira. Osoo bobbaarra jirru jechuudha. Namoota hedduu dhabne Jamal fa'aadha. Kanaaf gaawaa hedduutu as keessa jira. Okay, tole hedduu haala rakkisaadha. Mee egaa Finfinneetti galtee booda CD gadhiiste ni qabdaa? CD jalqabaa CD duraa hedduullee namni beeku mana muuziqaa carcar jedhamuutiin baase isa kan lammataa ooltee bultee jira mana muuziqaa kiriyooleetiin dalage kan boodas gaa hedduudhaan dalagee jiru. Tole egaa egaa hojiin ta'e silaafuu beekamtuudha. Kara biraatiin immoo akka jedhamutti Finfinnee keessatti amma fakkeenyaaf ati sodaa malee sii fi namoota waan lakkaa'amu kan sodaa malee laalaa uummataa akkitti ibsu yeroo waan san gootu rakkina guddaan narra ga'e jettee takkaa yaadne? Yaaduun maaliif hin yaadne namni abdii kutate tokko waan yaaduu qabu. Maaliif yoo isaan waan an barbaadu san yoo hin akkate malee yoo waan barbaadu san hin akkante akkamittiin abdii kutachuu danda'a akkamittiin sodaadha hin sodaadha. Sodaa wanni na keessatti hin jiru tokkollee. Barbaadu san numan ja'a. Wanni fedhe anarraa ga'u san dura sinurra gaa jira ga'eetis.
Inni kun immoo naannoo Finfinnee sanitti yeroon ati mana hidhaa jarri isaan akka jedhanitti mana maalii jedhan mana sirreessaa maal jedhan amala eenyu akka isaan sirreessan hin beeknuti amala sirreessaa jedhani amala sirreessaa tun nuti amala sani badeetii nuti ka isaan achitti nuti sirreessani ati haa oofema jechuun isaan mana sirreessaa jedhani manni akkuma teette mana ajjeechetti suni yeroo meeqa hidhamteertati? Ani yeroo baay'eedha kan jedhamu yoon ugaatti jaajetti kana kore hedduudha namuutu numa hidhamanii bahuunis numa jira hidhanii hidhaa keessatti hambisaniis numa jira hidhanii bahanii deebi'uunis ni jira kiyya akkas jireenya kiyyan mee hidhama tubamus tubamee tuban baha ammas goggaan ani hojii takka gadhiisee ammas na qabu waan kan ittiin deebisiin hin jenne jaanii na gaafatu ugasaan kana na gaafatan isinis maaliif nu dhiifne waan nuti barbaadu maaliif nu gooneedha hangaafni kiyyan kanuma yoo nu barbaadan amma isaa kanatti najjeessu gaggeessanii nuti sina jeedduu qofa. Maaliif sababni gartee akkanatti wallistooti Oromoo kana rakkatuuf kaan hidhanii kaan gallakkasanii kaan maal godhanii wallistoonni kun qawwee qabatanii magaalaa keessa deeman moo homaa afaan hin jaanin kanaaf? Qawwee qabannee magaalaa keessa deemnu dimokiraasii eefa ta'ee dimokiraasii jaani abbaan fedhe waan fedhe dubbachuudhaan mirga qaba abbaan fedhe waan fedhe haasa'uudhaafis mirga qabatti beeknu seera dimokiraasii keessatti. Amantaan artistoota Oromoo irratti xiyyeeffateedha kun maal jedhee maal gochuu jira kun guddina artistiiti akka artistiin Oromoodhaa tokko seenaa saba biyya isaa seenaa lammii isaa guddina biyyaa quuqaa saba isaa mirga isaa akka hin falmanne ajjeesuudha jechuudha akka biyyatti akka inni waa takka hin dubbanne. Dhugaa duuba fakkeenyaaf amma haala uumamaa jiru kana hunda keessaa bahuudhaaf maaltu falaa jette fakkeenyaaf akka artiistii Oromoo tokkotti? Tokkummaan fala jalqabaa tokkummaan yoo tokkummaan hin jiraanne waan fala kana keessaa bahuu hin dandeenye. Gara biraatiin akkuma amma dura itti eegalame akkuma amma dura itti hojjennee as geenye haruma saniin itti fufuudhaan beekama. Kadhaadhaa wanni ta'u hin jiru. Inni dhugaadha. Kanaan isaanis kadhaan hin dhufne kadhaan hin ta'u. Inni dhugumu. Dhuguu haa jiraatu warri dhugaadhaan irratti dhugus kan dhugaadhaan irraa baqatus kan immoo waan gochuu qabu godhu numa godhamti wanni hafu jiru. Kanaaf tokkummaadhaan barbaachisaa tokkummaadhaan kaayyoo jalleessan fiixaan baasuudhaan jira. Sanboota artistii Oromootiin bu'aa guddaa qaba. Seenaa keessattis bu'aa guddaa isaan qaba. Artistoonni Oromootis wanni isaan dalagan firii argatti bu'aa argatti. Inni gaa dhugaadhaa mee amma kara artumatti yeroo as deebine yeroo ammaan tanaa haalli artiin Oromoo waliigalatti irra jiru warra diraamaa dalagu ta'e warra wallisu ta'e guddina agarsiisaa jira sitti fakkaata moo achuma jira bakkuma duraan jiru san irraa gabu'ee akkam sitti fakkaatan? Irra caalaan egaa warri gartee abashootaa wajjin walitti makatee dalagu bu'aa hammas guddaa jennullee osoo hin ta'in ati bu'aa akkachaati jiran warri habashaatti wajji dalagan isaan jalatti maxanee isaan jalatti warri isaan wajjin wal ta'ee kaajoo sanii wajjin wal qabatee akkasitti warri isaan wajji dalagu ati bu'aa guddaa numa argatan hamma tokko sanuu akka jara kaanitti kabajaa argatanii osoo hin ta'in akka lammii lammaffaatti ilaalamanii ogguma isteejii irratti bahanii akkasitti numa argatan. Kaan immoo warra akka keenyaatti kana namummaan bu'a qabu jiru kan du'e oola kan jiru gad jira.
ani waan agalu didemee tokko egaa sana biyyaa dhufte waan kanarratti hojjechaa jirta CD baafta wallistoonni Oromoo kan biraattis akkasi baasanii Oromoota immoo miliyoona 45 hanga 50 qabnaa jennu sababni wallistoonni keenya CD yeroo baasan gurgurachuu dadhabaniif maaliif sitti fakkaata maaliif amma kan jara biraa yoo laalle CD tokko baasnan guyyaa itti aanu inni makiinaa oofa kan silaa lakkoofsan nama Oromoon geenye jechuudha namni isaan qaban kan keenya kuni dhiibbaa biraattu uummatarra jiramoo moo ummatumaattu kasaanitis hiriira galee bitatee yoggaa kan Oromoo kana ta'e immoo tuffatanii dhiisan maaliif kana maaliif hin jedhan nama tokko warra interview godheetan akkasumatti warra aktaroota kana yeroo tokko muuvii keenya eebbisuudhaaf nuti fiilmii eebbisuudhaaf bakka takka qabanne jarri Habashaatis bakka nutti aanu qabatanii je isa booda maaltu ta'e yeroo sa'aan geessu lachuu guyya tokko banama sa'a takkatti kan silaa jara Habashaa san namni kuni manaan marsee dhaabbata kana nama 15 qofaa dhaabbataa je akkasitti naman beeku tokkotti dhaqee yaaboo nutis asitti waan kanaa qabnaati kootu meekee kana laalii jee dubbisnaani lakki wanni isin goota yoom takkaa faayidaa qaba ankan manaa wayyaa jettee hiriira dhaabbattee akkasitti hamileen na tuqamtee jee mee maalirraa wanni kana taasitti fakkaatan amma asirratti kun waan gaariidha maal seete amma haala ummata keessa jiru kun 40 osoo hin ta'in lama qofa osoo raafuranii naa wayya maaliif 40 waa takka dalaguutiin jiranii daawwasu yoo parsantiidhaan ta'e yoo ati afaan amma kana akkuma jette amma warreen sooressa Oromoodhaa hedduu jira warra nu gargaaruu barbaadu akka nama tokkotti yoo rifinis waan kana godhee boruu na ajjeesanii sodaatan namichi deebisaa illee siilaati illee sirriidha yoo amanta nama afaan muumbii Oromoo kana siin ilaale boruu manatti naa dhufanii ilbaan kiyyees anillee mana maanii gaatiin galaa maaliif afaan kee ilaalta maa afaan kee dhaggeeffata wanni biraan jiru akka gartee zara nyaajaan san hiriyuma isaatiitu inni waan kana deeggaraa kana sodaatan jireenyi lubbuu isaanii itti heddudha malee jibbansaa fi miti ammas jiraachuudhaaf wanni isaan gochuu qaban maali kanuma gartee waan kan barbaanne san yookaan namni inni hojii deemu san kan warri filmii Habashaa laalu sani waan itti isaatu Habashaa ta'a yookaan immoo dhiiga isaatiitu xiqqashoo keessa jira ta'a afaan Oromoo kaasoo jechuudha yeroo kanaa hojii damarabni 42 seenuu irra seerumatti keenya yoo damarannee irra wayya lammataa artiin Oromoo maali walistoonni Oromoodhaa maal akka hin arganneedha amma san lafa keenya kun gaariidha maaliif akka hin arganne tokkoffaan kanu kaasanii warreen Habashaadhaa ogaa kaasee tokko baase kaasee guutuu albama guutuu dhiisitti singilii takka ogaa baase artistoonni biraa walitti baasanii dhimma kana bitaniif namoonni qabeenya qabu warreen gartee artii kana keessa hin jirre maallaqa namicha kanaaf walitti buusanii nama keenya Gojaamii dhufee maarri jaaniitu nama kana akka inni beekamu godhan keenya immoo isaanumaatu bita deebisee mas nutu aadaa biroo ta'etti afaan irraa wallaalee ta'uu jira kan nutu baasa irra guddina kan qabnu nuti kan saayinsii isaa bitu nuyi kan immoo itti dhabus nuti keenya kana maal akka ta'e hin beeku kana bar tokko gaa yoo rabbi jedhe walumaa gaafannatti inni biraa immoo dubbii ati jalqaba na gaafatee wanni falli maali waan joosanii fi tokkummaadhaa deebisaa ka jammallee yoo tokkummaan hin jiraanne galii irra ni ganya jee jala waan kana argeenye kan kaasoo ka biraatti kan kaasoo ka biraatti kan kajoo ka biraatti kunis kajoo ka biraatti egaa amma ala kanatti fakkeenyaaf wallistoonni sirbuma jaalalaa qofa baasan hangi tokko jiru warri gartee warraa isaa baasanis immoo biyyatti nuuf hin gurguramuu jedhanii sodaatan yoo ka warraa isaa itti dabalu jechuu warri biizinasaaf deemaa jechuudha warri kun immoo itti dabalaatuma jedhanii mee ati warra kanaaf warra sirba jaalalaa qofa baasuuf ala jiraate amma maal dhaamsa akkam qabdaafate
jaalalatis jaalaluma kan wanni hojjetus jaalaluma dhaamsiin danda'amu quuqaa saba keessanii quuqaa lammii keessanii seenaa Oromoodhaa aadaa Oromoodhaa irratti haa hojjennu osoo nuti dubbachuu osoo dandeenyu haa dubbannu waan fedhannutti haa fidanii waan fedhannu haa godhanii haa dubbannu dubbannee tuma nurraa baatee samboota akka feene haa taanu hundaan hundumanu. Egaa tole egaa warra meeqaatu rakkatu jira warra akka zaruu wadaajoo fa'aa meeqaatu jira ijoollee achitti rakkachaa jirtu. Kun itti yaadamee alaa kun akkasuma. Tole egaa mee waan reefu jette tokko amma artistoonni Oromoo kan biyya keessa jiran egaa isaan fi fuula korra jiran namoonni immoo sila gargaaruu barbaadan jara sodaatan dhugumoonni isaan jedhanis akkuma atu jette har'a si gargaaree boru hidhamurra yoo inni sifirraa nagahumaan ilmaan isaa jidduu jiraate irra filataa jechuudha. Irra caalaa maal seete laal namoonni kun nama hedduudha namni kun nama keessaa namaa jira ani waan tokko hin beekan gaba kiyyaan jiraachuudhaaf nyaadha malee nyaachuudhaaf hin jiraatu warri nyaachuudhaaf jiraatu sani sirba jaalaatii baasuu danda'a abbaa fedhe jala goreettis jiraachuu danda'a nyaachuudhaaf warri jiraatu ani immoo jiraachuudhaaf lubbuutti jiraachuudhaaf nyaata nyaata. Inni dhugaadha. Mee amma gaa karuma biyyaa fi asuma jidduu deddeemna ummanni egaa dararaa guddaan akka uummatarra gahaa jiru akka kana dura eenyu maqaan isaa Siyyee Abraa ka jedhaniin tokko yoo beektamee gaafa biyya alaa kana dhufe wanni inni jee maali ifiifugaa warra nama Oromoota hidhaa fixaa ture garuu yeroo jara wallolee hidhaa ture hidhaa bahee as dhufe manni hidhaa bara afaanuma Oromoo dubbataa jee jechuun mana hidhaa jechuun afaanuma Oromootichi keessa kan jiru. Reefulee raajjatee barbaade manni amala sirreessaadha moo maala sirreessaadha ati kana jette sani amala sirreessaa waan mana sirreessaati moo mana amala sirreessaati maqaa baasaniif maqaa moggaasaniif mana amala sirreessaati miti manni amala sirreessaadha ati amala kee siitu sirreeffatee magaalatti gabbaa kan amala sirreessaa osoo hin ta'in shanyii balleessaadha kun gosa wal balleessaadha lammummaa balleessaadha malee akkaatuma takka hin dubbanne akkaati mirga kee hin gaafanne akkaati eenyummaa kee hin dubbanne ati si galchanis teessan barsatti daayoo keessatti caalaa eenyu qaban ilaafasi jiru ilmaan Oromooti malee amala sirraa'ee achi keessaa gabbee nuti garre namoota gartee isaanirraa hayyama fudhatee hayya kana booda isinuuti galeena warri jo'onooti malee warri dhugaadhaan beekumsan hangamaa achuuras jira. Wanni tokko kan naa galuu dide fakkeenyaaf warri hoogganoonni OPDO yeroo haala kanas dhufanii bakka adda addaatti yeroo himani akka inumaa namni Oromoo gartee yoo nama hattuu ta'e yookaan ka badii gartee mootummaan hin feene balleesse ta'e malee namnummaan gartee Oromummaa ta'ee fi yaada Oromummaa gaarii qabaate qofaaf hin hidhamuu yaada yoo tokko himan haa ta'u immoo akka nama Oromootiif dhaabbatanitti if dhiyeessan akka dhaabatte jechuudha. Yeroo dararaa guddaan kun nama Oromoo irra gahu wanni isaan godhaa jiran maali? Kun bar gabaabaadha waan itti bataa wal dubbisanii hin godhu maal ta'e namni tokko ani ma fakkeenyaaf wallisaadha akka nama tokko tabiraanii qabeenyilee qabaachuu baadhu maanajarii ni qaxaradha nama naaf dubbatu tabaqaas ni qaxaradha gaardiis ni qaxaradha jechuudha garuu waanin hanjeen ala dabarsuu hin danda'a dubbachuus hin danda'a anaatuun isaan ajajee achirraa kana dubbadhaa kana ja'a malee nama akkasitti isaan ifiifuu qaxaramanii jiranii maal uummata Oromootiin bu'aan isaan buusan maali waanuma ajaja ifilaati waan ati biiroo tokko uggaadha hojjetu waanuma ajajaan keessatti laate san qofa daleeda malee akka biyyaatti dhaabbachuu dhiisitti ofii isaaniitiin kun dhaabbachuu hin dandeenye san akka fayyatti ana kana nama tokko isaanii dubbatu uummata Oromootiin
dhaabbachuu dhiisiti lubbuu isaaniitii fuudhaa dhaabbachuu hin dandeenye warra lubbuu isaaniitii fuudhaa dhaabbachuu hin dandeenyedha. Uummata Oromootis bakka bu'uu hin danda'an. Dhugaadha sun amma waan tokko yeroo laallu wanni isaan yeroo guddaa godhuu danda'an yeroo filmaanni as dhiyaate qofa wayyaanii mirga itti kennitee nafxanyaa jedha jettiin. Gaafa immoo filmaanni sun kute usaa jettiin inni usan jechuun gaa akkuma atuu jettee ajajuma itti kenname dalaganii jechuudha. Yoo ajaja san hin galeen bara yeroo tokko achuma keessa sabboonummaan warra sabboonummaa qabu jira. Okay, yoo maaliif kana gootan jennee nuti gaafannu jireenya lubbuu jaatiin jiraachuu barbaada. Yoo arran tanaaf baatitti qarshii 550 isaaf kafalan ta'e waan isaan barbaadan san hoggaadha godheef baatitti aanonni 1,000 seenaa beeku. Lubbuu isaa dheerafataa jechuudha. Akka nama gisee namni hoggaa HIV hoggaadhas qabe idimee marazeemaa jedhanii fidanii miti kan lubbuu namaa dheeruuf waan ittiin ilmaan Oromoo achitti fitaa jiru eenyu? Isaan waami? Kabuuree itti kan eenyu? Isaan waami? Dhaaba Oromoodhaaf dhaabbate tokko hin jiru. Warri isaan keessaa Oromoofin xiqqoomallee waa godha jee ifiifuu hidhatti kutaa jechuudha. Eeggashoo dubbatee inni nu gale miila bakar waareeti sanbooti. Oballalee uumaa jaallisaan nuti seeruma dhageenya. Maaliif booda kana ala kana waan dubbatamuutu OPDO'n waan gaarii jirti. OPDO tuquun qabnu maal waan jedhamu tokkotu dubbatamaa beekta. Isa sanga ati gaa keessaa dhufte agartee dhufte waa hunda quba qabda. Warra gartee akkas jedhu saniin dhugaadha. OPDO keessa sabboontonni Oromoo hedduu jira kan silaa waa godhuu fedhan. Garuu haalli rakkisa akkuma ta'e godhuu hin danda'an. Osuma barbaadanuu silaa godhu immoo waan xiqqoo ka godhu hin dhabamu achi keessaa. Haa ta'u immoo akka dhaabatti isaan waa takka godhaan jira. Akka namootatti namni achi keessaa waa tattaafatuma jira. Warri achi keessaa bahee jaarmaatti dabalamees maalis hedduu jira. Akka namootatti jechuudha. Akka dhaabatti akkuma atuu jettee wama gubbaa itti gad dhufe sani akka dhaabatti hojiirra oolchaa deemanii jechuudha. Warra immoo ala kana isaan hin tuqinaa jechuutu jira. Kanaan maal jettan? Isaan hin tuqinaa warri ta'uu sani nuti ani mallee tuqaa hin tuqinaa jechaan jiru. Ani akka nama tokko ta'ee naasoo jiru. Keessa kootiin naasoo jira malee warra san kuni tuqee isaan tuquu baatee dantaa isaanii miti. Ani jalqaba sitti himee jiran. Maaliif warreen allaattiin goblalaa raqaan nama dheetuu jijaani bifa najalaa bade. Saniif harreen gaaraa bartee yoo ati irraa dhiiqee qulqulleessitee lafa keesse achuma deebi waa gangalachuu hallachuu jedhan dhiibbi. Warra akkasiisa yoo ta'e waa takka wanni jennuun jiru. Kalloo diitumatti maran malee efa goggogee amanta akkatti si dhifeetti si tolchaa jechuu isaanii hin danda'u. Addaachitee hafa malee. Abbaa barbaade bita isaati. Isaaf gaarii ta'uu danda'a. Akkamitti isaaf gaarii akka ta'e inninis sagantaa isaanii isa gaggeessaa jechuudha. Namni naaf warreen akkas jiru sagantaa majarri mataa gubbaa itti gallaatu san nuuf gaggeessaa jechuudha. Tole egaa fayyaa ta'ee dhugatti deebisaalee gaggaarii kennaa jirta. Karaa biraatiin immoo waan jedhamu tokkotu jira biyyatti kan hundeef dura jeesanii miti ka boodaa kan adnaan waa lamatti jabaadhaa jedhan hedduu jabaa jedhan waan lamatti. Inni tokko yaani walleedha beekamaadha. Inni kun immoo fiigiinsa jedhan hoggaa inni fiigu qananiisan hunda qabuu jedhan Xurunesh Dibaabaatu biran geessuti. Inni immoo yeroo akka fiiga jedhan hoggaa isteejirra ol ba'eef quba qabu ni shubbisaa abaa'oo irra kaaya hoggaa muuziqaa maayyii namichi diraama dha'ee dhaabe adnaan bakka tana jira. Jarri kaani maallaqaaf fiiganii miti maallaqa si yaaddutti fiiganii. Osoo sila akka keessatti lubbuudhaaf kanaa hojii fiigan ta'e ani immoo lubbuu fi fiigan lubbuu si baasuu hin fiigan. Dhuga.
osoo lubbuudhaaf na wajji gadi anaatu gurra baamallee nan dhaqqaban ani namaa lubbuu namni maallaqaa fi tokko miti kanaaf ana lubbuu fiiga isaa maallaqaaf yaadaadhaa fiiganii ani yaa rabbi asumarraa gara bu'ee nagaan nin galaayi gara manaa yoo mana gala waa miti du'aa argachuu danda'ani kanaaf fiigaan ammallee osoo silaa isaan isaanii hojii ani dorgommii godhe waliin dhaqqabnu anumaatu biraa kuta hoggaa talubuu dhufte talubuuti gaa talubuu tana akkam godhamu no san fiiguu qabdaan san fiiguu qabdee mee wanni amma ati egaa naannoo Oromiyaa kana keessa iddoo hedduu deemta viidiyoo adda addaa ni agarra bakka dheetu hundatti dhugatti namni hedduu si jaalata naannoo irrechaa kanas amatuun haftu viidiyoo nu agarra wanumaan akkana jabeenya si kenneetu murannoo kana si kennee akkanatti akka fuftu si godhu kun maaliif waan nama gaafachiisu nuti namni waan fedhuudhaa fi akka fedhe tahaa tokko kan lammatamuu waan hin fedhu san dhiisuu hin danda'u waan dhiisuu hin dandeenye yeroon argadheetti taamiin ani gartee ummata hijaa wajjitti wal argu san hoggaadhan gahe waan hin jedhu barbaasee jedheetuman kan booda akkan fedha tokko garuu waan san waliin gaama bakka irreechaatti Oromoo bakka hunda dhufti kaabaa kibbarraa dhufti yarraa dhufti hundinuu achitti wal ga'a hoggaa bakka akkasiisan argadde an gammadee waan inni barbaadu kana maal bakka chaasiiti bakkuma Oromoo itti wal geessin barbaadan bakka akkasitti hoggaa chaasii argadde waan inni barbaadu sun hin dabarsa abbaan fedhe haa fudhatu abbaan fedhe haa dhiibsu sun booda ani dabata fedhe qofaa hafuuran baafa dalaal baatii takkaabsa diiwwatu hoggaan jecha san dabarsa waan inni barbaadu hoggaa dabarsa tikashoo hafuura buran walii galatti jechuun ati waan si mudate gartee waltajjii irratti haa ta'u waltajjii alatti waan silaa waan kana silaa tahuu baateetti ati yaadde jira jechuun eega ta'ee booda. Eega ta'ee booda kaniin hedduun agarsiisanii jira. Kiiloo jaha keessatti barattoota kiiloodha. Gumii gaayoo qabanii achitti hoggaan sirbuu yaa sirbummaa amman tana ati naan jettu kanan sirbee. Sababa jetti namoota tokko tokko ka'ee deemanii jira. Kun waan kanaa hunda jiru. Hedduudha. Hedduutu sirbi. Bakka sanatti sirbuun alaarra turre jedhee kaniin itti sheedhanii jira. Itti gatiin jira. inni sirra ga'ee jechuun waan si gammachiise gartee yookaan akkaan si kofalchiise waan ati itti yaadin osoo ati itti yaadin jechuun waan adda addaati jira yeroo tokko tokko niitiin teefaa achi teesseetti intalti dhalaa dhuftee si dhungan ishiin achii dallattifaadha jechuudha beekte wanni akkanaa akkasi mudate jira. Waan kanallee hin dhabamu gaa kuni. Haati manaa koo yeroo tokko anuu biyya san hin beeku. Shakkisoo hojjeeni. Intalli takka dhaabbattee naa hojii sirbiti ani hin beeku. Namni hedduu sirba gaa namni hedduutu sirba. Waan fanii nama godhuudha. Anuu yeroo tokko ni qoflaa ishiin immoo asii aartee hubatti ani hin beeku. Hoggaan sirba fitee dhufu eenyu mucoo sanaan jedhu. Aku mucoo ta'uu hin jedhan garre. Ta'amma si wajjin akkasitti dandasu san eenyu na jedhu. Abu wallahi ngar ya namanya naris ni beita ni beita hime ogwa sirbita itu tulle sigala duktera jet me sirti gamal tan na ko ne dujira ko ne yero sa ibra ko bachi se arim be ko sambodo mo duna yeroo kutaalee Oromiyaa keessa deemtu wanni adda gartee wanni mudate jira gartee haa ta'u waan matee yeroo tokko tokko namni osoo ati yaadin nama Kenapa ada itu sehingga siasa sehingga Yero bisa kalau wajisa distakas waninja yo dubin itu jabatan ni numan sirba ni semua ni tidak harus tu ni numan sirba kalau makan Garu mau wani to wani garsiisu dugat yeroo ati sirba siyaasa sirbitu namni akkasi ka'ee gartee shubbisa namni kun akka malee maal amma wanni sun agarsiisu hagam fedhii uummataa kana
hagam takka gartee san fakka nama fedhii san galmaan ga'uu dhabe. Ini sun warreen akkasitti sirbu sun ijoollee gardaraati yaangi. Fedhii isaan keessa jiru san baasee warra bakkaan ga'uu dhaban. Kanaaf gizee nu argatan hamma tokko ofirraa kaanis kaboonis boo'ee kagaraan gubatus gubatee galaa jiru. Kagalee ofaatu jiraatu malumtu beenu. Waan kanatti. Waan san fuudhee kan bakkaan ga'uu fi dhabne kanaan natti fakkaatu tokko. Maaliif waan isaan keessa jiru san nuti ani kaaniin sirbuuf kan waan sana akka gartee keessaan banne ammallee ergumatti dabaluudhaaf. Isa akka yeroo yaadu isaanuma kanaan maraachee gubaa jira malee waan inni fiduuf hin jiru. Abdisa akka irraa dhaabee kaan natti tola. Immoo as dhaabuu danda'uutu yaaboo. Kanuma wanni akkas isaan godhu bakka itti baafatan hin qabne namni kun. Eenyutu akka himatan hin qabne. Kanaaf akkasii maraatanii lafarra gangalatanii jaalala teenya qofa osoo hin ta'in jaalala eenyummaadhaa jaalala dhiigaa oromummaa santuu akkana godhaa. Biyya ofii irratti gisee namni kadhattuu ta'ee biyya ofii irratti gisee namni mirga dhabee biyya ofii irratti gisee namni dubbachuuf dadhabee gaafii gaafatu deebisidhaa yoo dhabe maraatuu miti ofillee fayyaduu dandeessa. Kanaaf natti fakkaata. Inni dhuguma waan gaarii jette dhugaan jirtullee sanuma mee amma waliigalatti dhaamsi ati ummata oromootiif waliigalatti qabdu sila haalli rakkinaa kanuma himamee dhumullee miti rakkina kana keessaa bahuuf silaa tokkummaa jettee jirta inni gaa tasaa kun waan biraa wanni godhamuu qabu maali jetteeti ummataaf gartee akka dhaamsatti dabarsuu barbaadda. Ani ummata qofaa miti ummata fadhi dhaamu tokkummaa oromummaa sanatti ummata hundumaafuu warreen garuu biraa warreen gara biraatiif kan ija'u nama sobu hin barbaadu dhiisnarraa sobeeta jennee jirra nuti dhimma buqaraarraa jennee jirra warra akkasiitiif sirboota gadhiisa jira isa saafee hin danda'amu. Langgaanun entertainment tidak wajib ini, paling gak bisa juga. Karena sobat etnisi, sobat osun tenyo namni abu ma pede orang muda pada gue jadi amalnya kira-kira kamu, nuti ini kayaknya ilman oromot, ilmu oromiat. Umat agama tokumma dan dama tokumma akan untuk itu. Gariga Adnaan fi akkasuma karaa Skype kana nu qopheesse obbo keenya warraaqa Langaanoo entertainment jechuudha. Galata guddaa qabdan isin lameenuu. Egaa har'aaf waan qabnu asirratti xumuranna yeroo biraa walitti deebina jechuudha. Egaa uummatatti nagaa dhaammadhuuti walitti deebina. Anis buat tidak mada warakas jujalada ada mana satu uji nak kasimas aliom warre nasiti nasi mate biar tiket namoroni asli kita ni itu warra nasiti amma amat jajila juru itu sangat pada akasimas ilman oromo pun cuma umat oromo dah kan biar sejurus kan biar alas jurus najirat dah wajalat dah وتقطعها مسلين جالدا ومريد بسناكنو بيسمادان نوغاغولي tolega sirba ke karefu yetsanis kara full duratti jechuun fuula duratti isa goona kara dhumarrattis sirbuma san goona egaa daawwattoota TV Oromiyaa gaafii fi deebii artist Adnaan Mahamadii wajji goone asirratti xumurra Adnaanis hedduu galatoomii irra deebinee baga nagaan kara North America kana dhufte siin jenna. Baga nagaan nuyi gani North America ko boson teeni bakka ilmaan Oromoo jiru hundaa'u dhufee ni ilaala isin ilaala wallaala wala garraa rakkinni jiru nyaa jiraadha jawaadha fayyaa. Tolega galatoomii egaa nagaan jiraadha. Jirenya sani boda churti, kani guru guma fangoti,
Ano wanko kadati Jirenya sani goda chumurti Jirenya sani goda chumurti Kanane gurgurun guma fokoti Pani mapumokate isinara sobate isinara susomni tenandi susomni nampaisu isinara sobate isinara iya sabakotuna hunda garara ochima kobutu duka mokadise anima bukharara anima bukharara Anima Bukharara Anima Bukharara Makina dambo pekalu Taitati otankajelu Anale kufni kuchima Gatina mesugon kuma Chomani chuma gutachu Enki akol tuturur fachu Koti fom biche fachu Askan kotole ananjaju Nirauti te barnin jibama Barnin jibama Mate muramuti te hayama Ayama ya sabafi yomi yufalma ya sabafi yomi yufalma Anuang kobar wal kadati kirenya sani goda cukur kirenya sani goda cukur Mafakoti ano wako kadati kirenya sani goda cukur